Finfinnee naannoo ayyarxeenaa keessatti iddoon Green Area jedhamuun kunuunfamaa ture torbee kana addatti dhalattoota kaabaatiif qoodamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Keessumattuu torbee kana weerara lafaa addaatu gaggeeffamaa jira. Lafti namoota bakka biroo irraa dhufaniif qoodamaa jira jedhu jiraattonni garasii dubbifne. Ammas dabalata qabna. Handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti bifa duula qindaa'aa fakkaatuun lafti ilmaan Oromoo irraa saamamee saboota birootiif qoodamaa jira jechuun komatan jiraattonni. Finfinnee naannoo ayyarxeenaa keessatti iddoon Green Area jedhamuun kunuunfamaa ture torbee kana addatti dhalattoota kaabaatiif qoodamaa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Saamichi lafaa shaggar kun caasaa mootummaatiin qindaa'ee waan hojjetamaa jirudha. Uummanni Oromoo tarkaanfii itti aanuuf of qopheessuu qaba jedhe qeerroon magaalaa Finfinnee irraa dubbisne. Lafti naannoo ayyarxeenaa jiru kun kanaan dura mootummaan osoo filannoon hin ga'iin iddoo magariisa taasifne jechuun addatti kunuunsaa akka ture hime. Maatamichi dubbifamu maataman dubbifamnetti godhanii jiru. Chaappiraan jedhaadha wanni dubbifamaa hin jiru. Lafa garuu haaluma kanaan amma uummatuma dabuubii kan qabee jira. Gizee mirchaa fi mirchaa durallee Green Area jedhanii ganda keessatti benzuun torbaan kanatti tattaraniituma qabuu jiru san. Ijaarsa ajaa'ibaa qorqorroo bitanitti godhaniiru. Uummatuma dabuubii kana mata immoo Oromoon illee keessan jirtu. Uummatuma dabuubii kana wal gurmeessanii naannawa ganda keessaatiin itti jiru Oromaa gara kaabaa kanaa dhufe waliin. Haa ta'u malee mootummaan erga filannoo itti fakkeessaa gaggeessan booda gocha kana raawwachuun isaa lafa Oromoo dabarsee laachuu akkasuma immoo Oromoo qe'ee isaa irraa shiraan buqqaasuuf waan karoorfate irratti hojjetaa turedha jedha qeerroon kun. Keessumattuu torbee kana weerara lafaa adda ta'etu gaggeeffamaa jira. Lafti namoota bakka biroo irraa dhufaniif qoodamaa jira. Dhalataan Oromoo warra lafti qoodamaa fi jiru keessa tasumaa hin seensifamu kan jedhu jiraataan ayyarxeenaa irraa dubbifne kun adeemsi kun ergaa addaa of keessaa qaba jechuunis dubbatama. Qaamni mootummaa Oromoo waan hunda keessaa baasu qophii guddaa qaba. Kana yeroo dheeraa waan itti karoorsanii deemaniif jedhanii amataa fi kuma booda deebiifna kan jedhamu sun dubbii sagalaadha. Hojjetu jiru hojiin beeksisu jiru gama miidhaallatu immoo gaafannee jira yeroo irra hedduutti deddeebinee lafti taa'u kun maaliif taa'aa jennee obbuu gaafa Green Area nuun jedhu takka lafa baankiin qabenu. Xumura irratti uummanni Oromoo saamicha lafa isaa irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru kana adda durummaan dura dhaabbachuu akka qabus dhaamee jira. Oduu keenya birootiin kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Daawwaa Harawaa fi aanota garaagaraa keessatti qeerroon mootummaa naannoo Amaaraa bira dhaabbachuu qabdu jechuun humnoonni hidhatan hawaasa dararaa jiru jaame. Lola mootummaa naannoo Amaaraa fi kan naannoo Tigraay jidduutti adeemsifamaa jiru irratti hirmaatuu qabdan akkasuma deeggarsa mallaqaa taasisuu qabdan jechuun guyyaa 3 dura dabballoonni mootummaa gandoota keessa deemuun hawaasa doorsisaa turuu maddeen keenya himanii jiru. Hawaasni aanichaa immoo sagalee tokko ta'uun murna umrii aangoo isaa dheereffachuuf jecha nutti fayyadamuu barbaadu kana tasuma bira dhaabbachuu hin qabnu jechuun yaamicha taasifameef harkatti didani. Lola Oromoota Walloo irratti baname kaayyoon isaa sabboonummaa uummata Oromoo balleessuu akkasuma aadaa fi eenyummaa saba kanaa balleessuuf mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo Amaaraa waliin ta'uun irratti hojjetaa turan sababii ta'eef cinaa dhaabbachuu hin qabnu jechuun dhaamanii jiru. Qonnaan bultoonni adda duree jedhamuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa filatamanii mootummaan kombaayinara akka bitatan taasise. Kombaayinarri mootummaa adda durummaarraa gara hiyyummaatti nu deebise jechuun komatani. Kombaayinarri mootummaan dhiyeesseef kun qulqullina kan hin qabne ittiin hojjetanii buufachuun hafe yeroo ammaa qabeenya isaanii kan qisaasesse ta'uu turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin ibsanii jiru. Muhammad Fantaallee waan qindeeffate qabama. Qonnaan bultootni adda duree jedhamuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa filataman kanaan dura karoora dabballoota naannoo Oromiyaatiin kombaayineroota yookaan maashina midhaan sassaabuuf oolan 80 akka bitatan taasifamee ture. Kombaayineroota kanneen biyya alaatii galchuun qonnaan bultoota kanaaf kan raabse ammoo dhaabbata mootummaa waliin hidhata qabuu fi magaalaa Shashamanneetti argamu dhaabbata dhiheessii meeshaalee qonnaa
keenyaa jedhamuudhaan. Qonnaan bultoonni kunniin yeroo kombaayineroota kanneen akka bitataniif dirqisiifamanii bittaa kana raawwatanichi mataan gatii kombaayinara tokkoo keessaa harka 30 jechuunis birrii miiliyoona 1,400,000 harkatti kaffalanii gatii kombaayinaraa hafee harka 70 ammoo liqii baankii akka fudhatan taasifamee ture. Haa ta'u malee jedhum qonnaan bultoonni kunniin kombaayinarri mootummaan hojii isiniif salphisam rakkoo keessan furee madda galii dabalataa isiniif ta'a jechuun nu bichisiise. Rakkoo keenya furuun hafeem kasaaraa cimaa keessa nu buusuun adda durummaarraa gara hiyyummaatti nu deebise jechuun komatum. Obbo Guutaa Tsaggaayee qonnaan bulaa godina Arsii aanaa Leemmuu fi Bilbilorraa kombaayinara kana akka bitatan taasifaman keessaati. Gara investimentiitti ceetanii jirtu propoozaala qopheeffadhaa nuun jedhaniin nutis propoozaala qopheeffannee galchine kombaayinarri nuti gaafannee fi kan mootummaan nuuf dhiheesse tokko miti jedhan yaada BBC Afaan Oromootiif kennaniin. Maashinni birrii miiliyoona 1,400,000 kaffaltii duraan kaffalanii kaffaltii hafe harka 70 idaa baankii mallatteessuun fudhatanii galan kun akkuma fudhadheen tajaajilaan ala ta'e jedhum. Kombaayinarichi osuma haaraa fudhatanii galanii warra karaatti jalaa silkateetu jira. Qaamni isaa homaa jabina hin qabu. Akkanumatti mirraa harcee kukkufam. Maasaa keessatti midhaan gadi naqam. Haftee midhaanis ni qisaasan. Maasaa seennan isuma goroggoraa ooludha jechuun rakkoo mudate dubbata Obbo Guutaan. Qonnaan bulaan aanaa Shaashamannee Obbo Kormee Abdallaas namoota mootummaan kombaayinara kana bichisiise keessaa qonnaan bultoonni maashinicha fudhanne hundi yeroo ammaa iyyataaf biiroolee mootummaarra marmaaraa jirra jedhan. Kombaayinaroonni karaa mootummaatiin qonnaan bultootaaf dhihaatan hunduu sababa silkataniif yeroo ammaa tajaajila kan kennu akka hin jirre dubbatu. Qonnaan bultoonni kunniin qonnaan bultoonni kombaayinaroota kanneen jirqiin akka bitatan taasifaman kunniin yeroo ammaa waan qaban dhadhahatanii liqaa baankii kaffaluuf rakkoo jabaa keessa seenanii jiraachuus ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi miseensi boordii dhaabbata dhiyeessii meeshaalee qonnaa Keenya Obbo Geetuu Gammachuu rakkoon qonnaan bultoonni himatan dhugaa ta'uu hin waakkanne. Kombaayinaroonni mootummaan qonnaan bultootaaf raabse rakkoo diizaayinii fi rakkoo qulqullinaa qabaachuun mirkanaa'eera jedhan BBCf yaada kennaniin. Dhaabbanni maashinoota kanneen oomishe ogeessa ergem akka suphuuf hojjetamaa jiraachuu siman. Haa ta'u malee maashinni haarummaan dhufee hojii hojjechuu dadhabeem suphamee nu fayyada jennee amantarraa hin qabnu jedhu qonnaan bultoonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa wayita kombaayinaroonni kunniin qonnaan bultootaaf dabarfamanichi qonna naannichaa sadarkaa olaanaan deeggaruun gara maakanaayizeeshinitti ceesisaan jira. Olola jedhurra deddeebiin oofaa turuunsaas ni yaadatama. Mootummaan Tigraay humnoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an gaafatee jira. Mootummaan Tigraay ibsa haala yeroo irratti baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an jechuun akeekkachiisa cimaa baasee jira. Gabaasa qindaa'ee Neemaa Umartu dubbisa. Mootummaan Tigraay humnoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka bahan gaafatee jira. Baatiilee 8 dabraniif rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumamanii fi sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannoo guddaa argatan keessaa waraanni Tigraayitti taasifamaa ture tokko ta'uun kan beekamudha. Lola biyyoonni adda addaa irratti qooda fudhatan ja'aman kanaan mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu torbee dabre finciltoota Tigraayin mo'ame magaalaa Maqalee lakkisee bahe. Mo'amuun waraana mootummaa federaalaa kun humnoota leellistoota Minilik guddoo kan rifaasise yoo ta'u, humnoota Amaaraa humnaan lafa Tigraay qabatanii jiran ammoo caalattuu yaaddoo keessa buusuun kan yaadatamudha. Mootummaan Tigraay ibsa haala yeroo irratti baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa lafa Tigraay keessaa hatattamaan akka bahan jechuun akeekkachiisa cimaa baasee jira. Akka ibsa mootummaa Tigraay kanatti humnoonni Amaaraa yeroo ammoo lafa bal'aa kibbaa fi lixa Tigraay humnaan qabatan keessatti hidhattoota hedduu lolaaf qopheessaa jiru. Baatii sadaasa dabree yeroo lolli eegalu naannoon Amaaraa lafa bal'aa akka Walqaayit Sagadee fi Raayyaa Iristii Xiyya Duriiti jechuun humnaan qabatee bulchuu kan eegale ammaas lolaaf of qopheessaa jiraachuutu mul'ataa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa lafti armaan dura Tigraay jala turte amma kiyya erga je'ee booda galmee isaa cufnee jirra. Kan lolaaf dhufu yoo jiraates wareegama kaffalla jechuun karaa qondaalota naannichaa dhaadatee waraanaaf qophii taasisaa jira. Mootummaan Tigraay ammoo ibsa amma baase kanaan humnoonni Amaaraa karaa Walqaayitii fi Raayyaa
qophii lolaa taasisaa jiran kunneen hatattamaan lafa Tigraay keessaa hin bahan taanaan balaa guddaatu itti bu'uuf jira jechuun akeekkachiise. Mootummaan Tigraay hidhattoonni bakkoota garagaraatti lolaaf gara Tigraay fe'amaa jiranis lola isaan hin ilaallanne kana keessatti akka hin hirmaanne jechuun waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan Ameerikaa ibsa jalqaba torbee kanaa baaseen waraana Eertiraa dabalatee humnoonni Amaaraa lafa Tigraay humnaan qabatan keessaa bahuu qabu jechuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, faallaa kanaa garuu qophiin waraana karaa mootummaa Biltsiginnaa fi naannoo Amaaraatiin taasifamaa jiru lola hamaa marsaa biraa hordofsiisuu danda'a sodaan jedhu dabalaati.